hiriyaa qabdaa yookaan jaalallee qabdaayii ja'a. 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 Maashaappii kana jalqabuuf maaliif barbaaddee ja'a? Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya arraan tana kan argamnu Gaafii Times gaafii sanaa gaafatamuufiin as dhufe hojii akka bohaartan akka gammadan abdiin qaba. Ani immoo Hannaa Muhammadin Jaamaa weellistuu Maashaappii afaan Oromooti nu hojii tura. Hayyega gaafiin duraa waa'ee keetii muraasa nu himi ja'a. Ani Hannaa Muhammadin Jaamaa kanin dhaladhe godina Harargee Bahaa aanaa Fadisii kanin guddadhes takkarraa hanga fudhanii achumatti baradhee achi booda immoo kolleejaan baradhee itti aanee immoo karaa artii kanaatiin dhufee gaafiin kiyya duraa kanuma. Inni lammadaa immoo sirba Maashaappii amma hojjettee irratti sirba Hacaaluu naquu keetiin gaafiin gaafatamte yookaan koomiin dhiyaate jira ja'a jira koomiin jiru irra hedduun namni hedduun gammadee jira sirba Hacee sirbuu keetiif hedduu si jaalanna hedduu si dinqisannaan ja'anii jiranii asumaan galateeffachuun barbaada galatooma. Gaafiin sadaffaa immoo Maashaappiilee ilaama hojjette keessa kam irra jaalatti kam immoo ani bareedaatti hojjedheette yaaddaa kan jiruudha ankanii yaadu hundi akka kiyyaatti naaf bareedaadha garuu irra caalchisee kanin jaaladhe sirba Maashaappii ammaan tana hojjedhe kilippiin isaatis waa hundi isaanitti tolee jira kan ammaa kanaan jaaladheen isin jeesni deebisa. Okay, gaafii afuraffaan maal ja'a? Maashaappiileen dalaydee hundi miliyoona ga'ee jira. TikTokiin filoora keetis dabalee jira. Isaan lamaan keessaa tokko balleessi yoo sin jaan kan balleessitaa ja'a. An akka kiyyaatti lachuu balleeffamu baatee na gammachiisa. TikTokiin haqee kan Maashaappii kiyyatti fuufaa jechuudha. Gaafiin jiru kana. Inni gaafii shanaffaatti deemnaa jechuudha. Okay, inni shanaffaan maal ja'a? Hojii kee hojii dhuunfaa keetii hojjechuuf yaada qabdaa'e. Immoo hojii dhuunfaa keetii hojjettee jirtaa'ee jechaa jiranii. Ani hojii dhuunfaa kiyyaa hojjechaatiin jira. Hojii haaraan akkaan dhufu abdiin qaba, akka jaalatan abdiin qaba. Inni itti aanu immoo Maashaappii kana jalqabuuf maaliif barbaaddee ja'a? Dhugaa dubbachuu fi Maashaappii kana jalqabuu fi keessa kee waan jiru artii kana nin jaaladha. Hedduu sirba sirbuu minaamin hedduun fadha. Kanaafuu sanirraa kan ka'ee warratteen akkaan hojjedhuuf sagalee kee baay'ee bareedaa naan jechaa turanii hojjechuu qabdaa naan jechaa turanii saniif anis karaa Maashaappii kana artii keenya kana guddisuu waan hin barbaadeef namni kanarraa xiqqaarraa karaa guddaa deema. Kana jechaan Maashaappii eegalee itti aansee immoo hojii mataa kiyyaatiin isin bira dhufaa jechuudha. Kanumaan na kakaase. Gaafii jahaffaa sirba Maashaappii dalaydee keessa sirba tokko sagaleen nuuji ja'a. Okay, isiniifin ja'a. Daawwitee Mahonnaniin isinii ja'a. Baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana tahee allamu naaf kahee annama jaalachuu an sirratti jiile deemeen jaalala komadhee. Baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana tahee allamu naaf kahee annama jaalachuu an sirratti jiile deemeen jaalala komadhee. Guyyaa oli dhufnee jaalalaan taphannee akka gosa kootti waan jetteen dagannee akka fedhi teenyaa silaa eega dhabnee biyya kanan taa'u jette kakakattee si taatee garaa kee murattee har'a dhugonfattee umaami galanni jaalalaa yoo kana tahee allamu naaf kahee annama jaalachuu an sirratti jiile deemeen jaalala komadhee. Kana fakkaata jechuudha. Okay, gaafiin torbaffaa maal jaa isiniif fakkaatee? Hiriyaa qabdaa yookaan jaalallee qabdaayii ja'a. Jaalallee
qabdaay ja'a. Eenin qaba. Maqaa himuun minaamin nan feesisu garuu nin qabaaye. Okay, gaafiin itti aanu maal jaa isiniif fakkaate addunyaa kanarratti namni hundi dhume nama tokko jiraadhu isin jaan eenyu filattaa jaa. Gaafii kana deebisuun hedduu ulfaata garuu kaniin filadhu lama ture lama danda'amu gaafii irratti takko ja'a. Ayyooti yaa'uchi odoon jiraadhe na gammachiisa gaafiin kiyyaa. Eshi maaliif jaa nama hojii jiraattu san maaliif jaa? Ayyooti anaaf waa hunda kiyyaa waa'ee ayyooti dubbachuun namatti ulfaata. Asumaan ayyooti galateeffachuun barbaada. Hedduun si jaaladha. Hedduun si kabaja. Umrii dheertuu umrii har'aa keessa Rabbi siif haa kennu. Waa'ee ayyooti akkana jee dubbachuun danda'u itti hanqata. Kanaafuu ayyooti bakka jirtutti Rabbi fayyaas ta'e ta'u. Hedduun si jaaladha. Hedduun si kabaja. Naajiraadhuun jechuu barbaada. Okay, gaafiin itti aanu maali? Wallee kee maashaappilee baaftee keessatti maqaan abbaa keetii jijjiiramee jira. Kan jiruun na dhiyaate jijjiiramee jira. Duraan maqaa kofiyyaa nama na guddiseenii yaamamaa ture. Namni na guddisee isaa abbaa kiyyaa eega biraan dhufee booda maqaa isaatiin akkaan jijjiiru fedhe. Inni na biran turre. Inni jechuu bara guutumattu inni na biran turre. Na eegchi boodammoo maqaa abbaa kiyyaatiin deebisuun barbaade achiin Hannaa Faantaawwan Rakara Hannaa Mahammad godhadhee jechuun wanni biraa wanni haareenii jiru wanni takkallee hin jiru maquma abbaa kiyyaatiin godhadhee jechuu barbaadeetti. Gaafii keessan akka akkanatti hubattan barbaadeetti. Hayyee gaafiin itti aanu maal ja'a? Hojii TikTokii viidiyoo TikTokii yoom hojjechuu eegaltee ja'a? Viidiyoo kaniin eegale akkuma TikTokiin eegaleettiin viidiyoo eegalee. View guddaa wakamtu qabaa jaa. View guddaa duraan sirba Haacaaluu Galatoomi kajuusanii guddaa qabaa ture. Ammaan tan ammoo sirba maashaappii hacee kaniin gadhiisee santuutu view guddaa qaba. Okay, view inni itti aanu immoo maal jaa? Wallee Haacaaluu view guddaa qaba kan jette san sagaleen nuuf ji'i ja'a. Hayyee isiniif hin jaa. Anjaaladhe nimiti kanani sitti naafu maaliif na rakkibta ati maalumaaf na hambartu keessa koo naaf barii rakkina garaa koo jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafuun koo keessa koo naaf barii rakkina garaa koo jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafuun koo aan dhoksuudhaaf yaadu maloon irratti beeka namni anoof jibbeen rakkadhee maalan godhaa maali odoo jaattu naan kan keetti waan naaf taatu otoo laaluu hinaafumatu rakkisee kan keessa koo hin amanu maali yamalla amma maallaa dhaamtanii ajarana Narrakadhee nan dadhabee dhiisu yaalu siyaada kana amma bahee galuutti inni nan jeeqamaa natti hin tolu anoof biraa isa dhabnaan yaanni koo naan qajeelu. Kana fakkaata. Okay. Hordoftoota fi jaalatamtoota gaafii Times irra jirtan hundinuu gaafiileen gaafii Times irraa naa dhiyaatan. Kana fakkaatanii gaafiilee teessan akkam bareechee isinii deebisee abdiin qaba. Gaafiin isaanii kanumaan xumuramee jira. Itti aansuun immoo wanni jiru maali? Fuulduraaf maali yaaddee? Maaloo hojjechuuf barbaadda? Akkamitti hojjechuu jirtaa? Hajuu naa dhiyaate hojii san immoo isiniif hin deebisaa. Fuulduraa fi artistii jaalatamtuu kabajamtuu artii keenya guddisuu fi yaada bakka guddaa kan gahu isinii wajji abdiin qaba. Maal qabattee dhufaa jirtaa waan jiru immoo hojii bareedaa tokko qabadhee isinii dhufaa jira. Kanumaanuu akka na eedan abdiin qaba. Itti aansee immoo warreen galateeffachuu qabu warraan na jajjabeessitan warra waa hundaanuu na cinaa dhaabbattanii siif jirraanaan jechaa jirtan warri hojii kana keessaas akkaan seenu na gootan abalu jee xumuruu hin danda'u. Hunduma gala walii gala ilmaan Oromoo warra hojii kana keessaas na galchitan isin hundi naaf galatoomaa kabajamaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa naaf jiraadhaan isin hinjaa galatoomaa. Sumaan itti aansee immoo inni dubbachuu barbaadu warri na arkachuu na dubbisuu barbaadanii
سدبيسو بربانا ورجتن سربوتن ما شابي غيا موتيسا استوديو رتي أركتشو دنديسان كان أما بود دلينوس إسو مرتي أركتشو دنديسان إتيان سيمو ورنا دبيسو بربادن بيجي أكاونتي غيا إف برتي ناركتشو دنديسان هانا محمد جاء أشر سنتاني ندبيسو دنديسان إذن زينا دبيستان أنديبي سنفين كنا تيك توك أكاونتي غيا مون هانيتشو أورو كودا ساقل ديدا ميسادي رتي فولو قدوين الرانفتنا فولو باكسنين فين دبيسا إسنين دبيسا خارون دانو ناو جتاني سنينجا إتي أنسي وران غلطي فتشو بربادو كيسا دور الرأيوتي جئتين جرا إتي أنسي مو أكوتيا هدون جالدا هدون خبجا يا ربي عمري خني في يا ربي عمري هراجي سنة خني هدون إسي جالدا هدون إسي خبجا هدون أجل اللفات جرتي أكناس كيوف خنا تاتي أيوتي جنا إسي دا إتي أنسي أباقيا محمد كدير هدون سجالدا أباقية توقيتي هدون بونجرا ناف جرادو إتيانسي ورمان هندينو وري تيك تاكي غوتشي فاميلي غوتون كيسان هدون سنجالدا هدون سين قبجا ناجرادا غلطوما كبجم توتا خينيا غافي تايمس خانا قايتي ديسني أكبريتشي خانو هايامي جنة هوتيل فولا دورا كاسا جراند مول جاما أشرفتني وهندني أركتني بوهرتي أكفيتم بشننوني أركتني إدو سنرفتني أكفيدمتني سنجا غلطوما